Jalalina rabara, kuya jabdu kozrabu, dadabi koziyara. Ufta bichuga faraku, urmata kuya rakina, kuya mumtuna ni begni. Hiri kola, nafasute kola. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu kabajamtootaaf hordoftoota daggeetuuf jalatti argamtan hundi keessan akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyoo har'a yaada gabaabaa tokko qabadhee dhufeen jira warroonni maatiinaaf hin taane subscribe like share gochuun maatiinaaf taana jajjabeessaa isiniin jedha warroonni maatii koo taatanii jirtan immoo like gochuu hin dagatina warroonni maatii koo taatanii jirtan baay'ee tokkoon isin jaalladha baay'ee tokkoon isin kabaja gara yaada kootti darba otoo gara yaada kootti darbin dura warroonni YouTube irra gurguddaa taatan illee subscribe godhaan jabeessaa nu biran darbinaa yeroo argitanii subscribe godhaa isiniin jedha gara yaada kootti darba hiriyaa gadheen maal irraa baranna hiriyaa gadhii irraa maal baranna hiriyaa gaarii irraa immoo maal baranna hiriyaa akkamitti michuu yookaan hiriyaa akkamitti maxxanuu dhaqamna nama akkamii filannee hiriyoonfachuu qabna waan jedhu hanga beekerraa isiniifin hima hiriyaa nuti yeroo baay'ee filachuu qabnu hiriyaa magaariidha hiriyaa gadhii jira hiriyaan gaarii jira dubartiis ta'e dhiiras ta'e hiriyaa gaariin jira hiriyaa gadhiin jira isa kana keessaa immoo nuti filannee yeroo akkamiyyuu filannoo nama hundaati jedhee yaada hiriyaa gaarii filachuudha qabna hiriyaan gaarii gaariidha hiriyaa nama biratti fudhatama qabu hiriyaa dubbatee nama biratti fudhatama qabu hiriyaa hojii bareedaa hojjetu hiriyaa ilaalcha gaarii namaaf qabu hiriyaa ilaalcha gaarii unuufillee qabu filachuu qabna jechuudha yeroo baay'ee namoonni baay'een hiriyaa magaarii kana filatu garuu darbee yeroo tokko otoon beekin yeroo nutti fakkaate hiriyaa hin barbaachisne yookaan hiriyaa intarneetii maxxannu hin jira jechuudha otoon beekin beeknee hiriyaa gadhee bira dhaabbannee maqaa keenyallee gadheetti waamsifnu beeknee iddoon taanee dhaabannu otoon beekin garuu hiriyaa hin taane bira hin dhaabanna jechuudha kuni waanuma nama hundumaa mudatudha yeroo hiriyaa gadhee sanatti maxxannutti hiriyaan gadhee suniin yoo nuti amala gaarii qabaanne amala keenya sana balleessuu danda'a jechuudha akkuma ofiisaa fudhatama dhabe nama biratti amala jibbisiisaa qaba taanaan amala nama sana hordofuu dandeenya jechuudha otoon beekin amala keenya sana gannee amala nama isaa badaa sana fudhachuu dandeenya jechuudha gara ofii keenyaatti amala nama sanaa fudhachuu dandeenya jechuudha garuu otoo nu danda'ame nama gadhee sanaa yookaan amala gadhee sanaa namni gadheen qabu amala keenyatu yookaan hojii keenyatu gadhiidha malee otoo nutti fakkaatee nutti bareedaa fakkaatee wantoota hin barbaachisne namni tuttuqu amala isaatu gadhiidha malee nama sanatu gadhee miti jechuudha hojiin hojjetutu dubbinni dubbatutu haalli isaa hundiyyuu uffannaan uffatutu gadheedha ta'uu danda'a jechuudha wanta hin barbaachisne wanta aadaaf safuu keessatti hin kabajamne wanta maatii isaan kabachiisne wanta nama kan biratti isaan kabachiisne ta'uu danda'a jechuudha wanta namni sun hojjetu kanaaf iyyuu nuni nama sagadhee sana ilaallee deemuudha hin qabnu jechuudha yoo dandeenye gara amala keenya isa gaarii sanatti fiduudha qabna yoo immoo hin dandeenyu taane nama sana ergatti maxxannee booddee amalan taane yoo irratti argine nama sanarraa duubatti deebuudha qabna sababiin isaa maaliif namni sun gadheedha diinga ta'utu hin beekini amala gadheesaa sana gara ofii keenyaatti fudhachuu waan dandeenyuuf amalli isaa sun gara ofii keenyaatti waan dhufuu danda'uu fi nama sanarraa yerootiin dafnee of qusachuudha qabna nama sana michooma isaa dhaabuudha qabna jechuudha sababni isaa maaliif amala gaariitu addunyaa kanarraa hanga jirrutti amala gaariitu fudhatamaa qaba malee amalli gadhee
mataa isaatti gadheedha jechuudha. Wanta irraa barannu hin jiru, wanta nuti beekumsa irraa argannu hin jiru. Waan gadheerraa wanti nuti barannu hin jiru, waan gadheerraa waanuma gadheedha jechuudha. Waan gaariirraa waan gaariidha. Kanaafiyyuu utuun beekiin nama tokkotti maxxanne, erga itti maxxanne, erga bullee turre amalan taane irratti arguu dandeenya nama tokko irratti. Garuu erga irratti argine namni sun amala sana gadhiise gara amala gaariitti dhufu taanaan nama sanarraa yerootiin duubatti deebi'uudha qabna. Sababii isaa maaliif hin banna waan taaneef jechuudha. Namoonni tokko tokko namoota dhugaan namoota waan garaagaraa hojjetanitti hin maxxanu. Utuun beekiin dura hin dhugu yoo ta'e, dura hin qaamu yoo ta'e, dura wantoota garaagaraa shishaa aarsuu homa kana hin beeku yoo ta'e, nama tokkotti yoo maxxane namichi sun hin xuuxaa, hin dhugaa, wantoota amala hin barbaachisne yoo qabaate dingata amala sana fudhachuudha danda'a. Suusii sanaan qabamuu danda'a. Suusii ijoollummaa isaatti hin qabne kallattii hiriyaa isaatiin suusiin taane qabamuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu hiriyaa gadheen nama balleessaa. Hiriyaa gadheen nama biratti akka namatti fudhataman argane nu taasisa. Namni illee utuu akkam waa barbaanne taaneyyuu nama amala gadhee qabu biratti yoo nu arge akkuma abaluuti nuun jedha jechuudha. Akkuma abaluu sanaa nuun jedha malee nama gaariidhaa nuun hin jedhu jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggachuudha qabna. Deemsa keenya eeggachuudha qabna. Namoota utuu beekanii amala gadhee ofitti fudhatanii irraas raawuu dadhabanii waggoota baay'ee isaanitti fudhatu. Jireenya daandirraa, jireenya karaarraa warroota jiraatan meeqaan isaanii hin arginaa jechuudha. Sababni isaa maaliif dubartootas ta'e dhiiras ta'e suusii garaagaraatiin qabamanii hiriyaa isaaniitiin kallattii hiriyaa isaaniitiin wanta hin taane keessa warroonni galan baay'ee isaanii hin arginaa, hin beeknaa jechuudha. Kanaafiyyuu isin amala gaarii qabaadhaa. Hordoftoota kiyyaa amalli gaarii gaariidha. Amalli gadheedha. Hiriyaa amala gadhee qabu yookaan qabdu, hiriyaa suusii garaagaraa keessa jirtu yookaan jiru, hiriyaa wantoota hin barbaachisne hordoftu wantoota akkasirraa of qusadhaa obboloota kiyyaa. Maaliifiyyuu jireenya keessan kanaa hangalafa kana jiraatanitti waan gaarii gootanii darbuudha qabdu, waan gaarii hojjetanii darbuudha qabdu, iddoo gaariitti waamamuudha qaba maqaan keessanii. Akkasumaan iddoon barbaachisne, iddoo kosii, iddoo wantoota namni tuffatee gadi dhiise sana yoo maqaan keessan waamame isiniin illee booddee yeroo isin boossis hin dhufa jechuudha. Maqaan keessan iddoo gaariitti yoo waamame maatii keessan illee maqaan sun hin kabachiisa jechuudha. Maqaan keessan iddoo gaariitti waamamuudha qaba, iddoon taanetti waamamuudha hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu hiriyaa gadheerraa waan nuti barannu tokko illee hin jiru. Hiriyaa gadheerraa kan nuti barannu amaluma gadhee sana fudhannee nunis tuffatamuudha, nama biratti jibbamuudha jechuudha. Nama amala gaarii yookaan hiriyaa amala gaarii qabutti yoo michine gaarummaa nun qabnurraa itti dabalaa adeemu malee wanti itti hir'achaa adeemu hin jiru jechuudha. Hiriyaa yeroo kamiyyuu filannoon keenya hiriyaa gaarii ta'uu qaba. Nama tokko yoo itti maxxannee amalli isaa hin ta'u ta'e yoo dhiisne kaffaltii nu kaffalchiisu hin jiru jechuudha. Kaffaltii nu kaffalchiisu hin jiru. Achumatti jennee bira darbuudha qabna. Hiriyaan taanetti maxxannee maqaa keenyallee of dhoofsisuudha hin qabnu. Ofii keenyallee laayivii biraa keessa galuudha hin qabnu. Kanaafiyyuu obboloota kiyyaa amala gaarii namoota qabanitti maxxanaa, hiriyaa gaarii qabadhaa malee hiriyaa gadhee, hiriyaa badiitti isin geessu, isin dhoofuu, hiriyaa karaan taanirraa isin deemsisu, hiriyaa karaa kufaatii isinitti agarsiisu faana hin miila keessan hin kaasinaa. Kaayyoo keenyatti illee milkaa'uu kan nuti dandeenyu hiriyaa gaarii yoo qabaannedha jechuudha. Hiriyaa gaarii faana yoo sochoona ta'edha jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa hiriyaa gaarii filadhaa. Hiriyaa yeroo kamiyyuu hiriyaa namni hiriyaa hin qabu, hiriyaa dubaraa hin qabaata, hiriyaa dhiiraa ta'a, hiriyaa ni qaba. Hiriyaa filadhaa. Hiriyaan taane bira dhaabbattanii amala hin taane hin hordofinaa. Hiriyaa amala gaarii qabu, hiriyaa waa irraa hubachuu, waa irraa barachuu dandeessanii, hiriyaa
waa tokko irraa barumsa argachuu dandeessan yoo ta'e malee homaa tokko faayidaa hin qabu jechuudha. Hiriyaa barumsa irraan arganne, hiriyaa waa beekumsa irraan hin arganne waan siif fayyadu hin jiru jechuudha. Hiriyaa isiniin olii, hiriyaa beekumsa isiniin ol ta'e, dandeettiin isaa isiniin ol ta'e ilaaltanii itti maxxanuudha qabdu. Nama kana faana yoo socho'e namni kun akka midhaanaaf jettanii ilaaluudha qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu hordoftoota kiyyaa hiriyaa gaarii filadhaa, hiriyaa gadhee yoomiyyuu kaayyoo keessan keessatti, jireenya keessan keessatti in keessumsiisinaa yoo danda'ame kallattii itti gargaariitti isa fiddan yaalaan isiniin jedhaa. Baay'ee tokkoon isin kabajaa, isin jaalladha hordoftoota kiyyaa. Ammallee warroonni maatii naaf hin taane sabskiraayib, laayik, sheer gochuun maatii naaf ta'an na jajjabeessaa. Warroonni maatii koo taatanii jirtan laayik gochuun, koomenti gochuun na jajjabeessaa. Na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedhaa. Baay'ee tokkoon isin kabajaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti baay baay. Alaalaliin arrabara guyyaa jabduu koosna bula dadhabbii kooti yaadame oftaan fichuu gaafara koo birmaata guyyaa rakkinaa guyyaa homtuu naan hin beekne hiree koo lafa bulaa namoota ta'e boqonnaa.